harka keetii fi yaada kee eenyulle dhowwuu hin danda'u. Guyyaa nu kennite kanaatiif guddaa si galateeffanna. Guyyaa itti fuula kee duratti ilaalamu, guyyaa itti yaadatamu, guyyaa itti jajjabina si biraa argannu, guyyaa itti jabaannee dhaabannu, guyyaa lubbuun keenya itti boqottu, guyyaa hafuurri kee nurratti dhangala'uuf yeroo bantiin Waaqaa nu banamudha. Isa kana nuu gootaa yaa Waaqayyo, kana si abdannaa kanaaf si galateeffanna. Gooftaa keenyaa jireenya keenya keessatti guyyaa har'aa kana humni du'aa ka'uu keetii hojii guddaa akka nu hojjetuuf, jireenya keenya isa rafee jiru, isa du'ee jiru du'aa akka kaasuuf, humna du'aa ka'uu keetiin jireenyi keenya akka haara'uuf, ija gaarii akka godhannuuf, akka biqilluuf, akka guddannuuf Gooftaa Yesuus hafuura keetiin gidduu keenya deddeebi'i. Waldaan kun yaa Waaqayyo kan keeti. Sabni kun kan keeti yaa Waaqayyo, situ walitti qabi. Saba kanatti dubbachuun, saba kana yaa Waaqayyo jajjabeessuun, saba kana dhibeessaati yaa Waaqayyo Gooftaa ilaaltee as tuquun yaa Waaqayyo jaalala kee kan keeti yaa Waaqayyo ati gonfadhu. Ulfinni iddoo kanatti ta'u hundumtinuu kan keeti. Galanni Waaqa irratti lafa irratti bara baraan siif ta'u. Ayyaana nu baay'iftuutiif galatoomi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Kan Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u, mana keenya keessa kan jirtan amantoonni hundumtinuu akkasumas immoo qilleensarraan kan dhaggeeffachaa jirtan utuu adda ta'in bakka biraa ta'anii miseensota kan ta'an baay'ee qabna sababii ta'eef sagaleen Waaqayyoo guyyaa har'aadhaa iddoo hundumaatti gurra dhaggeeffatu namoota yaada isaanii gara kana jiru hundumaa wajjin ayyaanni Waaqayyoo haa ta'u. Waaqayyo akka inni nu gargaaru, akka inni guyyaa har'aa immoo nutti dubbatu, ergaa nu qabu hundumaa Waaqayyo utuu hin hambisiin karaa qulqulluudhaa akka inni gara keenya fidu abdii guddaa qaba. Sagalee baay'ee miti har'a kana lallabu, sagalee gabaabaadhaa guyyaa kana taasisaa ta'ee fi garuu kutaa wangeelaa ganama kana durii keenya nu dubbisan wangeela Luqaas boqonnaa 20 lakkoofsa 27 kan jiru irratti achirratti hundeeffameetanii yaada gabaabaa dubbachuu yaala. Tarii al tokko irra deebi'ee dubbisuu jaalladha. Akka kana jedha, yeroo kun fudhadhuutii dhiifama naa godhaa, yeroo dhumatti raawwadhaan. Kana booddees warri sadaqootaa keessaa jarreen tokko warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan Yesuusin gaaffii gaafachuudhaaf dhufan. Yaa barsiisaa, namni tokko niitii fuudhee dhala utuu hin godhatin yoo du'e, obboleessi isaa niitii sana fuudhee sanyii obboleessa isaatiif haa deebisuu jedhe. Museen seera keessatti caafeera. Kunoo obboloonni 7 turanii, inni hangafni niitii fuudhee dhala utuu hin godhatin du'e, inni lammaffaanis ishee fuudhee irraa du'e, inni sadaffaanis ishee fuudhee akkasuma hamma isa 7ffaatti hundinuu utuu dhala hin godhatin du'an. Hundumaa booddee immoo dubartittiin immoo duutee erga torbanuun isaanii niitumatti ishee fuudhanii rootii guyyaa du'aa ka'uutti keessatti yoo isa kamiifi haadha manaa ta'uuf jirtiree jedhaniidhaan. Gaaffii kana hubachuusaa salphanatti fakkaata. Yeroo baay'ee aadaa Oromoo keessatti, aadaa Oromoo fi aadaa warra Jihuudhaa karaa baay'ee wal fakkaatan. Sababii kanaatiif seenaa macaafa qulqulluudhaa hubachuun saba Oromootiif baay'ee rakkisaa miti. Saba eenyuyyuu caalaa rakkisu baay'ee garaaf sababiin isaa baay'ee wal fakkaata sababii ta'eetiif. Gaaffiin amma warri sadaqootaa gaafatan kuni tarii gaaffii Oromooti. Seenaa Oromoo keessa jira sababii ta'eetiif. Aadaa Oromoo keessatti namni fuudhee
yoo du'e hangafi fuudhee sanyiin akka hafuuf haati manaas deemte akka hin banneef aadaa Oromoo keessatti obboleessas ta'utu dhufee fuudheetu sanyii hambisaa jechuudha. Kuni gaaffii kunis makanaadha. Kana booddee sanyiin hafu yookaan mucaa darbu suni maqaa abbaa mucaatu hin ta'ini maqaa abbaa isa duraan du'ee sanaatiin waamamaa jechuudha. Namni garbaadii yonnaa godhatee abbaa manaa isa jalqabaa isa du'eenitii sanyiin waamama. Sababiin isaa sanyiin isaa akka citee godhu Oromoon hin barbaadu. Sanyiin namichi sanaadhaa dhaabachuu akka jiruuf maqaan isaa akka dhaabatuu fi akka waamamuutii fi Oromoon kana godhatu. Warri saduuqotaa kanuma gaafatan seenaa kan warra Yihudaa keessas kana Museenis kan inni caafisa kana. Namni tokko haadha manaa fuudhee dhala otoo hin godhatiin yoo du'ee obboleessa isaatu dhufee fuudhaa sanyii hambisaaf jedha. Egaa gaaffii guddaan gaafa du'aa ka'utti haadha manaa isa kamii taati gajeruudhaan. Tarii gaaffii kanaatiif Oromoon deebii qabatee hin beeku. Sababiin isaa isa sana booddee maal akka inni jedhu maal akka isaa yaadan hin beeku. Garuu haa ta'u malee isaatii aadaan isaa wal fakkaataa tokkicha jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebise keessatti guyyaa du'aa ka'utti fuudhuuf heerumuu hin jiru. Haadha manaa eenyuyyuu miti. Namooti carraa argatanii kanaaf malan yoo jiraatanii guyyaa sanatti waa'ee haadha manaadhaa hin yaadan yookaan immoo waa'ee abbaa manaa yaadu hin jiru. Abbaa manaa fi haadha manaa kan jedhu kana booddee hin jiru. Achi darbee hin jiru. Namoonni har'a biyya lafaa kanarratti baay'ee wal jaallannu abbaa manaa fi haati manaa iyyuu baay'ee kan wal jaallannu gaafa achi deemtan garuu abbaa manaa koo haadha manaa koo jechuun jiranatti fakkaatu. Hundumtuu obbolaadha. Hundumtuu wal beekarraa kan hafe achitti keessa filachuun hin jiru. Haadha manaa kooti kunii wajjin ture. Baganaa gaannaa dhufte dhahii ani dura dhaqee ishee ta'ee dhufte yookaan immoo yoo inni dura yoo isheen dura dhaqee immoo isa dhufee addaan baasanii qooda baasanii simachuun akka jiretti akka kana dubbatan. Guyyaan har'aa kuni sanbati har'aa kuni sanbata guyyaa qulqullootaa jedhamee waamaman. Sanbati har'aa kun akka seera waldaa kiristaanaatti All Saints Day jedhama yookaan immoo Sunday kun jechuudha. Guyyaa qulqullootaa jedhaman. Guyyaa kana guyyaatti namoota kanaan dura godaanan, namoota kanaan dura deeman, namoota kanaan dura adeemsa isaanii raawwatan, fiigicha isaanii fixan, biraa obbaafatanii deeman waggaa kana keessa kan darban jechuudha. Isaanii guyyaatti yaadatamuudhaan. Waldoota biyya kanaa keessatti waldaa adda addaa biratti namooti waggaa kana keessa boqotan yoo jiraatanii maqaan isaanii tokko tokkoon waamaman. Abaluu jedhameetu maqaan isaanii jalqabaa kaasee dhumaatti waamama. Nama 30 ta'anii, 40 ta'anii, 100 ta'anii waldaa baay'ee keessatti akka kana waggaa kana keessa isaanii yaadan jechuudha. Akkasuma nus guyyaa kana namoota baay'eedha kan nu yaadannu. Tarii maqaa oofnee fixuu dandeenya natti fakkaatu. Tarii gasii gadi waamnee fixuu dandeenya natti fakkaatu. Namoota nuyi yaadachuun nurra jiru. Namoota nuyi waa'ee isaanii yaada keessaa qabnu, qalbii keessaa qabnu. Namoota baay'eetu jira. Fira aantee kan ta'an baay'eetu jiru. Namoota nuyi maqaa isaanii hin beekne baay'eetu jiru. Ijoollonni kan deeman jiru. Maanguddoonni kan deeman jiru. Dubartoonni jiru. Dargaggoonni jiru. Shamarrawwan namoota baay'ee qabna waggaa kana keessa. Yoomii kan iyyuu caalaa. Guyyaan kun guyyaa isaaniiti. Guyyaa isaaniitti yaadamuudhaan akka seera kalandarii waldaa kanaatti. Tuta'eeti guyyaan dungoo qabsiifnee obboloota keenya, waleessota keenya warra nu biraa godhanatti yaadannu haala ture. Garuu haala jajjasaatu torban lamaan irraa nu qaqqabee jennaan gaafa sana irra goone. Ammayyuu taanaan yaada keenya keessa jiru. Ammayyuu taanaan isaaniin hin yaadanne yoomiyyuu taanaan namoota godaanan. Daa'imoota nu biraatii adeeman, gurguddoota keenya, hayyoota keenya, beektota keenya, ganaa wallaalaa baruudhaaf kan deeman, sanyii guddaan isaan keessa kan jiru, sanyii isaanii alatti utuu hin bahin, sanyii fudhatanii kan deeman, dilbii baay'ee fudhatanii kan deeman, namoota baay'eedha. Namoota baay'eedha
lafti keenya kan isheen lakkooftu. Dhala nama tokko jilba nama tokko keessaa mucaa wallaalaa tokko keessaa sanyii attamiitu gara fuulduraatti ba'uudhaaf akka jiru namni beeku hin jiru. Saba cimaa attamii tokko keessaa ba'uudhaaf jiru kan beeku hin jiru. Namoota karaa irratti du'a kana keessaati. Namoota fiigichi isaanii, adeemni isaanii utuu hin xumurin, utuu galmaan hin gahin, utuu waan baay'ee karoorfatanii jiranii nu biraa adeemanii baay'eetu jiru. Jarreen kana waa'ee isaanii akkasumatti haasofnee dhiifna miti. Gaaffii warri saduqootaa gaafatantu jira. Waa'ee du'aa ka'uudha. Amantii kiristaanaa keessatti wanti guddaan wanti amantii adda biraa irraatiin adda godhu jiraate waa'ee du'aa ka'uuti. Waa'ee guyyaa booddeetti du'aa ka'uuti. Waa'ee guyyaa booddeetti Kiristoos wajjin dhaqanii jiraachuuti. Waa'ee biyya lafaa kana booddee jireenya amma jiraannu kana booddee guyyaa nuti du'aa kaanee jiraataa taanu jiraachuu isaati. Har'a xinnoo ishee ilaaluu kan barbaadnu waa'ee jireenya du'aa ka'uuti, humna du'aa ka'uuti, humna du'aa ka'uu keessa jiruudhaan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 gubbaatti Gooftaa Yesuus maal ta'e akka inni dubbatee jira. Obboleessi ishee jalaa duunaan guyyaa afur booddee bira gahee waa'ee du'a isaatii gaafate. Akka inni rafee jiru akka inni du'aa ka'u. Guyyaa booddeetti akka inni du'aa ka'u nan amana yaa Gooftaa jette. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka kana jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 du'aa ka'uun anaa jedheen. Du'aa ka'uun ana jireenyi sana jedheen. Kan natti amane yoo du'e illee jiraata. Sagalee kana dubbateen. Du'aa ka'uun ana jireenyis ana. Namni natti amane yoo du'e illee jiraata. Yesuus attamitti du'aa ka'u ta'e. Maali inni humni isaa? Attamitti immoo namni Yesuus amanee jiraataa ta'e lakkaa'ama. Waa'een du'aa ka'uudhaa wanta salphaa miti kun amantiidhaan fudhannee kan hafe ilaaluunsaa, yaaduunsaa, xiinxalanii bira ga'uunsaa salphaa miti. Namni du'ee dhaqee, du'ee deebi'ee ka'ee namoota tokko illee jiru. Tarii hin dubbatu. Isa duwwaa utuu hin ta'in mistirri isaa yookaan immoo dhoksaan isaa du'aa ka'uudhaa Gooftaa Yesuus Kiristoos dubbateera, Phaawulosis dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 fi 26 yoo dubbifne akka kana jedhe Gooftaa Yesuus. Iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkuma ta'ee hafa yoo du'e garuu ija baay'ee godhataa jedhe. Waa'ee sanyiitti dubbate waa'ee du'aa ka'uudhaa. Sanyii ija qamadii yoo fudhattan yookaan ija boqqolloo yoo fudhattan iji boqqolloo qaqaa jalatti fannifamee gurraachaasaa yoo fuutan gogee ija boqqolloo tokko fudhattan yookaan ija qamadii tokko fudhattan akkasitti ilaaltanii humni achi keessa jiru beekuusaa nama rakkisaadha. Garuu ija boqqolloo sana keessa, ija qamadii sana keessa humna cimaatu jira. Humna guddaatu keessa dhokatee jira. Namni beekuu kan hin dandeenye. Ija boqqolloo sana fuunee gaafa biyyoo keessa buufnu akkamittiin humni keessaa akka ba'ee sanyii ta'e biqilu eenyu kana beekuu hin danda'u. Dhoksaa guddaadha. Waaqayyo garuu kan sanyii keessatti uumee jira. Kanaatiif iji qamadii tokko achitti yoo taa'e yookaan iji boqqolloo tokko yoo teesse baruma baraan tokkitti taatee hafti. Yookaan achi immoo daana'uutu fitu. Kana achi baay'atu. Garuu biyyoo keessa gaafa buutu biyyoon gaafa itti deebi'u ho'aaf bishaan gaafa argatu humna guddaa sanatu keessaa ba'a. Biqiltuu yoo ilaalle tokko ijatti facaafni sana mataarratti baatee baata. Akka baaqelaa fa'aa fudhattee masii ol baati. Utuma ilaallu mataa marra kaa'attee ol baati. Biyyoo isaatti namni biyyoo isaa quufu. Sanyii biyyoo keessatti facaafu namni biyyoo isaa ol baasanii biqiltuu ofuma isaatiin biqilee ba'a. Sanyii boqqolloo fudhanne immoo asumaa gadiitii ijuma boqqolloo sana irratti asumaa gadi hidda godhateetu deebi'ee guddata. Akkaataa sanyiin itti biqilu adda adda. Biqilaa qottoo fudhanne immoo
Owwaara keessa dhaabu. Laawwadhaa jiran biikoo keessa miti lafa jiidhaa keessa dhaban. Owwaara keessa dhaabu. Achi keessa daddabitti mungulluu ofirraa galagalcheettanii ba'u himuutu nanteessan. Mungulluu guddaa maqale naatee dhagaalee naatee galagalcheetaa. Humna guddaa keessa jira jechuudha biqila keessa. Du'aa ka'uun kana fakkaatan. Du'aa ka'uun akka kana fakkaata. Attamitti du'aa kaane hunduma keenya keessa humna du'aa ka'uutu jira. Garuu humna du'aa ka'uu sana humnatti geeddaru akka qabu. Humni du'aa ka'uu sun jireenya keenya keessatti attamitti hojjetee akka inni du'aa nu kaasu isa wangeelli keenya kan inni dubbatu. Humni du'aa ka'uudhaa jira. Keessumatti gooftaa Yesuus Kiristoositti yeroo amanne Galaatiyaa keessatti akka dubbatutti Kiristoos Yesuusitti yeroo amanneedhaan Kiristoosii wajjin fannoo irratti fannifamneedhaan Kiristoosii wajjin fannoo irratti fannifamne Galaatiyaa lama digdama keessatti maayidhaa egaa jireenya nama jiraadhoodhaan jireenya koo miti ani du'eera garuu Kiristoosuma keessaa jiraachaa jira. Jireenya nama jiraadhu kun jireenya koo miti. Kiristoos sana keessatti jiraachaa jira jedhan. Egaan Kiristoositti yeroo amannu duuniyaa irra sababii ta'eetii fi amma amannee yeroo barbaadu kana hundumti keenya humna du'aa ka'uudhaa qabnaan. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 19 irratti waa'ee hojii fooniidhaa erga dubbateeti booddee 24 gubbaatti maayidhaa Kiristoos Yesuusitti kan amanan jedhaan foon hawwa isaatiif fedha isaa hundumaa wajjin fannisaniiru jedhaan. Hojii foonii hawwa isaa hundumaa wajjin foon kana hawwii isaa hundumaa wajjin fedha isaa hundumaa wajjin Kiristoosii wajjin fannoo irratti fannisaniiru. Kuni ganaa fannisu jechuu miti jedha. Foon keenya ganaa fannifama jechuu miti. Ganaa duune jechuu miti. Kiristoositti gaafa amannee fannifamneerraan. Kiristoositti gaafa fannifamnee duuneerraan. Sababii kanaatiifi yeroo baay'ee rakkinni jiru isa kan amantiidhaan fudhachuu danda'u rakkina jiru jira. Hojii foonii keessaatii ejji jira, alalummaan jira, albaadummaan jira, sassatuun jira, hankooti jechuun jira, waan baay'eetu jira. Tokko yeroo ija irraa muruu tokko tuqa. Tokko yeroo muruu immoo tokko tuqa. Akka kanatti keessa bahuu hin dandeenyudha. Phaawulos kan hin dubbatu. Sababiin isaa yeroo tokko irraa balleessinu garaa tokko immoo jira dhaqaa. Yeroo sahabiidhaaf ejjatu jira. Yeroo isa ejjedhaaf immoo sassatuutu jira. Yeroo sassatu sana baafnu immoo gara biraatu jira. Hojii foonii hundumti yeroo hundumaadhaa karaa ittiin bahee deemee qabatu jira. Isa kanaatiif kana tokko tokkoon irraa funaananii fixuun hin danda'amu. Wanti barbaachisu maayinni hundee isaatti muruu duwwaadhaan muka akkana ija godhatu. Muka yeroo hundumaadhaa ija hin taane godhatu ija isaa irraa funaananii fixuu hin dandeenyu yeroo hundumaadhaa. Kanaatiif mukichi muramuutu jira. Mukichi du'uutu jira. Hundee isaatti mukka'uutu jira. Phaawulos kan hin dubbatu isa kana. Kan Kiristoos Yesuus ta'an yookaan immoo Kiristoos Yesuusitti warra amanan hundumtinuu hawwii foonii, fedha foonii, hojii foonii hundumaa fannisaniiru. Egaan isa kana beekuudhaatii fi waa'ee humna du'aa ka'uu sana beekuun barbaachisaadha. Phaawulos gara warra Filiphisiis yeroo barreessutti boqonnaa 3 lakkoofsa 10 gubbaatti kanaafis jedhaan ani Kiristoos duwwaa beeku humna du'aa ka'uusaas mi'eeffachuudhaaf isa keessaas hirmaachuudhaaf nan barbaada jedhaan isa bira ga'uudhaatiis nan argaama jedhaan. Phaawulos ammayyuu ganaa naan galle jechuudha. Ammayyuu ganaa hin finne hubadhee finne jechuudhaan Kiristoos Yesuusin baruu nan barbaada jedhaan. Humna du'aa ka'uusaatillee ganaa baruu nan barbaada. Humna du'aa ka'uu Kiristoos maal akka inni ta'e isas baruu isatti nan gammadha. Isa baruudhaatiif nan hawwadhaan. Waa'ee Kiristoos beekuun yookaan immoo waa'ee humna du'aa ka'uu Kiristoos dubbachuun duwwaa ga'aa miti. Waa'ee Kiristoos beekuun adda. Kiristoosin garuu beekuun gara biraadha. Waa'ee du'aa ka'uu humna isaatiin beekuun adda. Mi'eeffachuun immoo gara biraadha. Namni tokko qarqara bishaanii dhaabbatee dha'a galaanaatti jiru ilaalee dha'a galaanaa sifachi raawwatu ilaalee dha'a galaanaa waa'ee isaa beekuu danda'a.
garuu namichi isa bishaan kana keessa jiru dhaala keessa jiru dhaqanii dhangala'aa nama lakkatee beeku. Ni bakkee dhaabatee jiru garuu waa'ee isa dubbachuu danda'a, waa'ee isa beekuu danda'a. Hin mi'eeffanne jechuudha. Namni garuu dhangala'aa sana keessa jiru dhangala'aa maal akka inni ta'e, bubbeen maal akka inni ta'e mi'eeffatee sababii ta'eetii fi sirriitti beekuu danda'a. Dhugaa ba'umsis kan isa mi'eeffateeti. Isa bakkee dhaabatee ilaaluuti. Jireenyi du'aa ka'uus akka kana. Isa mi'eeffachuudhaaf nama barbaadaadha Phaawulos. Gaafasitti dhugaatti sirriitti baru. Har'a waldaan kiristaanaa amantoota ishee wajjin beekuun hubachuun kan dura jiru yoo jiraate gara kanatti adeemuudhaan humni du'aa ka'uu jechuun maal jechuudhaan jireenya keenya keessatti akkamitti raawwatamuu danda'a? Akkamitti jireenya keenya sagalee sanaatti adda godha? Maal goona? Akkamitti du'aa kaana? Waa'ee namoota nu biraatiin godaananii deemanii nu duraa deemanii kana maal yaadisa? Qorontos isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 35 amma 38tti wanti facaaftu sun ofii isaatii yoo du'e malee biqilee jiraachuu hin danda'u. Erga jedheeti booddee namootatu gaafata. Warra Qorontos gaaffii makanaa qabu. Sababiin isaa waa'ee du'aa ka'uudhaa salphaa sababii hin taaneef isaanis gaaffii kanaa qabu. Waa'ee du'aa ka'uudhaa baay'ee gaafatu isaanis. Attamitti du'aa ka'uun ta'a? Warra Qorontos. Phaawulos isaanii dubbatamu. Sanyiin ati facaaftu sun yoo du'e malee isaatii ija godhachuu kan dandeenye akkasuma jedhaan. Sanyiin Adaam namni attamitti du'aa ka'a? Wanta badutu awwaalamaa jedhaan. Namaa jedhaa wanta badutu awwaalamaa jedhaan. Wanta jiraatutu ka'a. Wanta tortoru awwaala garuu jireenyi tortoreetu ka'a. Kun maali? Humna du'aa ka'uu jechuudhaan. Foon tortoru foon gatii hin qabne ni awwaala. Garuu gaafa du'aa ka'uutti foon tortoru kanatu ka'a miti. Foon lammata hin tortore, foon lammata hin duune, foon lammata hin dhiphanne, foon lammata rakkina hin agarre akka kanatti ka'a. Phaawulos kan dubbatu isa kanaadhaan. Qilleensi duwwaa ta'a miti. Akka amantii gara biraadhaa namni yeroo du'u gaafa du'aa ka'uun jiraate yookaan titiisa ta'a yookaan boombii ta'a yoo waan gaarii ta'e immoo bineensuma gaarii hin taa'e. Amantii adda addaatu jira. Warri kaan immoo qilleensuma ta'ee bada du'aa ka'uu kan jiru hin jiru. Macaafa qulqulluun keenya garuu keessaa baaseetu mul'ise dubbata. Du'aa ka'uun akka jiru. Waan hin banne wanta badu kanatu wanta hin banneetti geeddarama. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufuudhaan ergamoota isaa wajjin gaafa deebi'ee dhufu guyyaa booddeetti duraan dursanii warra nu biraa deeman kanatu ka'a. Warra kaan immoo achiitii isaa wajjin dhufuudhaan. Attamitti dhufu foon lammata hin duune. Deebisee fida isaanii wajjin. Wanta badutu wanta bannetu iddoo isa badu kana fudhataa jedhaadha. Wanta duunetu iddoo isa badu kana fudhataa. Kun sagalee abdii kiristaanotii qabaniidhaan. Sagalee abdii kiristaanotii qaban. Qorontos keessatti maal jedhaa Phaawulos waa'ee kanaa arga dubbateetti booddee boqonnaa 15 keessatti. Nuteedhaan jireenya biyya lafaa kanaa duwwaadhaatiif Kiristoosin abdanna yoo ta'e, waa'ee isa waliin dhimma qabnu yoo ta'e, waa'ee jireenya koo kana booddee dhimma qabu yoo ka'es yoo dides jennee abdannee sumaarraa kana nyaatnee dhuguudhaaf Kiristoos duukaa goona yoo ta'e, hundumaa caalaan nu gadadamootadhaan. Hundumaa caalaan nu gadduu wayyeedhaan nama akkana yaaduutiif gadduu kan ta'u sagaleedhaan. Jireenya har'aa kana duwwaadhaatiif Kiristoos duukaa goona miti. Jireenya har'aa kana duwwaadhaatiif amanne miti. Har'a Waaqayyo biyya lafaa kana irratti jireenya keenya akka inni tottolchuuf namaan ol akka inni nu godhuuf isa kanaaf Waaqayyo duukaa goona yoo ta'e, isa kanaaf amanna yoo ta'e hundumaa caalaan nu gadadamootadhaan. Sababiin isaa inni asumatti hafa. Isa kana booddeeti kan barbaachisu hundumaarra kan caalu.
Waaqayyo warra isa amananiitiif kan inni qopheesse. Toloota isaatiif kan inni qopheesse. Jireenya bara baraatti darbuudhaatiif achi keessaa dhaaltota ta'uudhaatiif hirmaatota ta'uudhaatiif isa sana abdii yoo hin qabu ta'e hundumaa caalaa kuniif kan bu'amu ta'uudhaan. Garuu kan nuyi ilaaluu irra jiru isa kana dabarsinee isa garasii sana ilaaluudhaan. Har'a keessatti yeroo dargaggummaa keenyaatti yeroo buunee bahuu dandeenyutti yeroo waan hundumaa gochuu dandeenyutti Waaqayyo akka keenya yaadachuun baay'ee gaariidhaan jireenya isa sana keessatti na yaadu jennee. Waaqayyoon sirriidha. Wanta akkasumatti maajinii goonee leessa keessatti taasifnu miti. Wangeela Yohaannis keessatti Alaazaariitiif namichi dureessa sana seenaa isaanii beektu. Lamaan isaanii jireenya biyya lafaa kana irratti jiraatan tokko qannootti jiraate tokko rakkinatti jiraate. Tokko badhaadhumatti dabarse. Akkaataan badhaadhuma isaatiif akkaataan qannoonni itti jiraate yoo dubbanne iddoo sanatti yoo ilaalleetii fi biyya lafaa keessatti eenyu jiraachuu kan dandeenye qannoo guddaatti jiraate. Garuu gaafa guyyaa booddeetti gaafa lamaan du'aniitti lamaanuu isaanii du'aa ka'anii midhaan. Tokko garuu iddoo rakkinaa dhaqee tokko iddoo bal'inaa dhaqee. Kuni fakkeenya gooftaa Yesuus dubbateedhaan fakkeenyaan barsiise. Kun maa inni du'aa ka'uun jira. Garuu du'aa ka'aa bakka irratti miti kaana. Hamaa hojjennes gaarii hojjennes guyyaa tokko du'aa ka'uun jira. Numa kaana hundi keenya du'aa numa kaana. Hamaas hojjedhaa gaariis hojjedhaa waan barbaadan godhaa hundumtu du'aa hin kaa'u. Rakkinni isaa isa kana. Utuu warra gaarii wal duwwaa tuqaa yookaan warra hamaa kun achi waan godhu ta'e rakkinni hin jiru. Kanuma makaa warri namaa hojjetanis, warri nama ajjeesanis, warri nama fannisanis, warri namatti darbanis, warri nama dhiibanis, warri nama hamaa hojjetanis, jalina hojjetanis du'aa hin ka'u. Garuu gaafa du'aa kaaniidha. Isa du'aa kaan jireenya lammaffaa sana keessatti rakkinni isaa. Gaaffii guddaan gaafa sana namni deeffachuu kan hin dandeenye, deebii deebisuu kan hin dandeenye, abukaatoo bitachuu kan hin danda'amne, namni namaa dubbachuu kan hin dandeenye. Abbaan ilma isaa achi keessaa butee baasuu hin danda'u. Yookaan ilmi abbaa isaa sassabuu achi keessaa baafachuu hin danda'u. Guyyaa hundumtuu ofii isaatii dhaabatee deebii kennu. Guyyaa hundumtuu hojii ofii isaatiitiif itti gaafatamu, deebii itti deebisu, wallaalaan beekan, sooressi, hiyyeessi, inni bare inni hin baranne. Hundumtinuu ofii isaatii guyyaa dhaabatu guyyaa tokkotu jiraadha. Kuni dhugaadha. Egaan wanti guddaa wanti nu yaaduu jiru isa waa'ee guyyaa sanaati. Inni irraa kan akkamitti dabarsuu hin dandeenyaan barri keenyas murtaa'aadha, gabaabaadha. Garuu inni achitti ka'u foon lammatan duneedha bara baddaa jira. Tufajjeesuu barbaadanis tufajjeesuu hin danda'an. Tuduu barbaadanis tuduu hin danda'an. Waaqayyo garuu duraan dursee sabi tokkollee lubbuun tokkollee baruu akka hin barbaanneetiif raajota isaa nu erge. Duraan dursee Musee erge. Duraan dursee namoota nu tajaajilan nu erge. Namoota fuula keenya dura deeman kan turan namoota baay'ee jiru karaa kan nu agarsiisan, kan nutti dubbachaa turan, kan nu tajaajilaa turan, karaa Waaqayyoo isa qajeelaa kan nutti himaa turan, kan nu agarsiisaa turan, namoota baay'ee fuula keenya dura turan. Amma ammaattis jiru. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaatteetti qalbii diddiirradhaa. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateedhaa qalbii diddiirradhaa. Karaa keessan isaa hamaarraa deebi'aa, yaada keessan isaa hamaarraa deebi'aa, fuula keessan gara Waaqayyootti deebisaa. Waaqayyoon dhiifama gaafadhaa, gara Waaqayyootti deebi'aa kan nu jedhan. Bara duriitii kaasee amma guyyaa har'aatti baay'eetu jiru. Sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessanii garaa keessanii jabeessinaa. Sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessan, waamicha yeroo dhageessanii saggoo keessanii jabeessinaa. Waaqayyo harka isaa bal'isee jira hundumaa simachuudhaaf. Gaabbee namatti deebi'eetiif, nama gara isaa dhufeetiif, qalbii diddirannaa nama qabatuutiif Waaqayyo dhiifama gochuudhaatiif ammayyuu harki isaa bal'ifamtee jirtidha. Kitaaba qulqulluu keessatti. Ammayyuu harki isaa bal'ifamtee jirti. Ammayyuu Waaqayyo harka isaa hin deeffanne, ammayyuu Waaqayyo fuula isaa hin deebisee jira. Wanta baay'ee qabna wanta himannu, wanta baay'ee qabna wanta jennu.
har'a garuu hirriba keenya keessaa ka'uu nu barbaachisa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 waldaa Sardeesii fi ergaan caafamee akka kana jedhaan ati maqaanumaaf jiraataadha jedhamtee waamamtedhaan maqaanumaaf jiraataadha jedhamtee waamamta garuu du'aadha. Ati garuu du'aadha maqaanumaaf immoo garuu jiraataadha ofiin jetta jiraataadha jedhamtees waamamta jirta jedhamta ati garuu du'aadha. Ka'ii dammaqaas ta'e waan taatee du'uuf jedhus jabeessi ani fuula Waaqayyoo duratti hojii kee fiixaan ba'uusaa hin argineetiidhaan ta'eedhaan warra du'uudhaaf jedhantu jiraadhaan waldaa sanaan warra du'uudhaaf jedhantu jira. Ati garuu maqaadhaan jiraata ofiin jetta jira ofiin jetta garuu warri du'uudhaaf jedhan jiru ka'ii dammaqi hojii kee fiixaan ba'ee hin agarreeti. Ergasanatu Waaqayyoon waa gargaaru hirribaa dammaquu Waaqayyoon waa gargaaru du'a keessaa ka'uudhaaf Waaqayyoon waa gargaaru. Ati kan raftu ka'ii dammaqee Kiristoos si ibsaa ka'ii dammaqee Kiristoos si ibsaa. Abdii fuula keenya dura jira abdii gana baay'ee qabna mayyuu gara isaatti kan deebi'anii gara isaa kan dhufaniitiif Waaqayyo dhiifama gochuudhaatiif Waaqayyo fudhachuudhaatiif ofitti deebisuudhaatiif itti araaramuudhaatiif abdii guddaatu fuula keenya dura jiraan balballi nu banamaadhaan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'uun ana jedhe har'a humna du'aa ka'uu Kiristoos mi'eeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Isa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Isaa wajjin duune isaa wajjin du'aa kaanedha. Roomee keessatti Kiristoosii wajjin yoo duune Kiristoosii wajjin du'aa kaana. Kiristoosii du'aa mannee duune Kiristoosii wajjin du'aa kaana. Isa amananii warri du'an gaafa guyyaa du'aa ka'uutti jajjabina guddaa qabu sababii ta'eetiif har'a amantii keenya tokko keenya deebinee fokkoro. Jireenya keenya kaleessaa jireenya keenya eeggaddaa silaa ilaallee of gamaagamnee abdii kutachuun irra jiru. Kana ammayyuu yeroo qabne sababii ta'eetiif gara Waaqayyootti deebi'uu qabna. Gara Waaqayyootti deebi'uu qabna. Waaqayyoo ammayyuu harka isaa nu bal'isee jira. Nu gargaaruudhaatiif akka sabaatti akka waldaatti Waaqayyoo nu yaadata. Guyyaan yaadatamuu keenyaa guyyaan fayyinni keenyaadha amma. Guyyaa kadhataa sababii ta'eetiif kana kadhannarra Waaqayyoon kana kadhanna Waaqayyoon akka dammaqnu jireenya keenyatti akka dammaqnu haaraa akka taanu kadhanna. Guyyaa du'aa ka'utti Waaqayyoo kan nu yaadatu kadhanna. Hiriyoota keenya firoota keenya namoota nu jalaa du'antu jiru karaa malee gar malee guyyaa du'aa ka'utti Waaqayyoo akka isaan yaadatu. Namooti baay'een qalbii diddiirrannaan aftu yeroo argatan kan du'an baay'eetu jiru. Utuu namanii utuu carraan argatiin utuu yeroon argatiin kaan immoo utuu of hin qopheessin baay'eetu jiru. Waaqayyo garuu araara qabeessa. Waaqayyo garuu araara qabeessa. Attamitti akka isaan maalu beeka. Attamitti akka isaan fayyisu beeka. Attamitti dhiifama akka godhu beeka Waaqayyo. Waaqayyo kadhachuun baay'ee gaariidha. Waaqayyo araara qabeessa. Eenyuun makkii utaanaa gara isaa kan dhufetti Waaqayyo balbala isaa hin cufu. Gadi sin deebisu. Baay'ee keenya garuu asumatti waan baay'ee kan murteessu beessa jirra. Du'aa ka'uu irratti eewu du'aa ka'aa Kiristoos bira eewu dhaqaa eewutu immoo dhaqu. Eewutu fayyaa eewutu fayyuu baay'een keenya murteessina akka wanta beeknu akka waan harka keenya keessa jiru. Isa Gooftaa Yesuus duwwaatu beeka. Amantiin keenyaaf Waaqayyootti yaadachuun keenya barmatti kan garaa cabaadhaan kan ta'e ta'uu qaba. Waaqayyo kan inni jedhu isa kana. Ani garaa cabaadhaatii fi nama garaa cabaatii fi
nama gadi of deebisee wajjinan taa'edha. Hafuura nama akkasiis immoo nan haaressaa dha Waaqayyo. Raajii Isaayyaas 57 keessatti. Nama garaasa cabeetii fi nama gad deebi'aa hafuura isaanii isa keessatti haaressaa dha Waaqayyo. Hafuurri kan haara'u kan nama kanaati. Kan warra of tuulanii miti. Kan warra mukarra of kaa'anii miti. Kan warra natti caala jedhanii miti. Kan warra natti beeka jedhanii miti. Waaqayyo garuu warra gad deebi'uudhaa wajjin jira. Har'a Waaqayyoon bakka inni jirutti barbaachisu barbaachisa. Kanaatiif iddoo Waaqayyo jiru iddoo warra gad deebi'uutti jiran sababii ta'eetiif gad of deebisuun baay'ee barbaachisaadha. Laphee keenyaaf onnee keenya keessa jiru of tuulummaa anatu caalaaf anatu beekaa goof keessaa baafnirraa kana ta'e Waaqayyoon arguu dandeenye. Waaqayyoon warra gara baay'eetu warra jaalala qabantu warra akkasitti Waaqayyoon akka sababii ta'eetiif. Waaqayyo ayyaana nuuf baay'isu. Guyyaa qabnu kanatti, guyyaa qalbii jireenyaa qabnu kanatti, guyyoota fuula keenya dura jiran kana keessatti Waaqayyo wajjin araaramnee, Waaqayyo wajjin walii gallee, Waaqayyo wajjin gara fuulduraatti deemuun carraa guddaadhaan Waaqayyo isa kana mungkin dheera ta'eetiif. Waaqayyo moo'ichaa gara moo'ichaatti nu geessa. Nu dabarsa Waaqayyo. Rakkina baay'ee nu sodaachisu keessa Waaqayyo nu dabarsa. Attamitti akka nu dabarsu Waaqayyo beeka. Wanta nu yaaddeessu fuula keenya dura kan jiru hundumaa keessa Waaqayyo attamitti akka nu dabarsu beeka. Waaqayyo warra Sodoom abiddaan gubeedhaan abidda Waaqarraa buusee gubee Looxiin garuu attamitti achi keessaa akka baase isatu beekadha Waaqayyo. Yihuudaa keessatti akka jedhamu. Looxiin attamitti akka baase isatu beeka. Warra kaan abiddaan gubee Looxiin garuu garbichi isaa attamitti abidda keessaa buutee akka baase Waaqayyotu beeka. Kanaatiif Waaqayyo saba isaa attamitti akka oolchu saba isaatti attamitti akka dirmatu isa duwwaatu beeka. Ariifatee qaqqabaan kan Waaqayyotu caala. Kan nama miti. Ariifatee qaqqabaan faxinoo daraasiseedhaan isa kan Waaqayyotu caala. Waaqayyo beeka attamitti akka saba isaa oolchu attamitti akka saba baasu. Garuu Waaqayyotu dubbii dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Nama caalaa Waaqayyoon abdachuun baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyotti kooluu gallaa, gara Waaqayyotti deebinaa, Waaqayyoon kadhannaa, isaa wajjin yoo deemne, isaa wajjin du'aa kaanaa, humna du'aa ka'uu hin mi'eeffannaa. Gaafa sana garuu jajjabinaa guddaadhaan deddeebinaan. Waaqayyo dubbii dhageenyatti nu haa gargaaru. Waaqayyo amantii keenyatti nu haa jabeessu. Waaqayyo jireenya keenya haa jabeessu. Waaqayyoon kadhannaa guyyaa kadhannaa sababii ta'eetii fi hundi keenya mataa keenya gadi qabneetu gara warra kadhannaa nu kadhachiisanitti deebisa. Yaada kadhataa keessa ta'a hundumti keenya Waaqayyo maal natti